Akkam jirtu kun Oromaan 77 qophii garaa garaa waa'ee dhimmoota milkaa'ina, dhimmoota hojii, dhimmoota saayinsiidhaaf dhimmoota milkaa'inaa irratti qophii kan isiniif dhiyeessu Oromaan 77 chaanaalii kana subscribe godhaa, like, share, comment gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'uuf tumsaa isiniin jenna. Olmaan dansaa torban keessan akkam. Har'a immoo waa'ee galma guddaa qabaachuu irratti dubbanna. Nu waliin tura. Eeyyeegaa galma guddaa yeroo qabaattu wanta xiqqoodhaan gufattee dudduubatti hin deebitu. Yoo hamleen keessi bu'e, yoo wantoonni garaa garaa sitti dhufanillee galma keessa na laaltee kaayyoo guddaa qabdu laaltee wantoota si danqan, wantoota distract yookaan duubatti si harkisan mara dhiistee galma sanaaf jiraatta. Jireenya kee keessatti galma guddaa tokko yookaan immoo kaayyoo guddaa tokko, mul'ata guddaa tokko hin qabdu taanaan wantoota hin malle, wantoota hojjechuun sirra hin jirre baay'ee hojjetta jechuudha. Kanaafiyyuu mul'ata qabaachuu qabda. Kanaafiyyuu galma qabaachuu qabda. Galma kee kana immoo akkamitti beektaa? Galma kee kana immoo galmoota hedduutu jira. Isaan keessaa wantoota hojjechuun sirra jiru, wantoota ta'uun sirra jiru adda baafattee xiyyeeffannoodhaan wanta sana dalaguu qabda. Mata duree godhattee barreeffattee katabattee jechaadha. Adda baafachuu qabda. Wantuma argite, wantuma kaayyoo kee sana, galma kee guddaa sana yookaan immoo big picture kan jedhamu sana keessan galle hojjechaa wanta ta'e yeroo kee, humna kee wanna hin malle, galma hin malle sana irratti xumurtaa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabda? Dursa kan kennu sirra jiruuf dursa kennita. Wantan hojjedhu sun, wantan dalagu sun galma koo sanaaf na gargaara. Yoo barnoota baratta ta'e barnoota keetiif bu'aa maalii buusa? Dinagdee kee guddisuu barbaadda ta'e wanta ati guyyaa guyyaatti hojjettu sun dinagdee kee akkamitti fooyyessa? Amma fakkeenyaaf waggaatti maallaqa amma kana seef godha yookaan amma kana qusadha yoo jette guyyaatti amma qusachuun irra jira. Baasii hin malleef immoo akkamittiin of qusadha? Iddoon taane holuurra, qisaasamarra akkamittiin of qusadhatte guyyaa guyyaadhaan tarkaanfii jireenya kee irratti fudhachaa jechuudha. Iddoo oolmaa kee murteessita, akkaataa baasii kee murteessita, galii kee akkamitti dabaluun akka sirra jiru murteessita jechuudha. Akkasumas immoo akka namni jiraatu ittiin jiraattu jechuudha. Rood maappii mataa kee yookaan immoo wixinee mataa kee baafattee jiraatta jechuudha. Egaa waa'ee galmaaf waa'ee mul'ata guddaa ergama kana akka dubbanne mul'ati guddaa isin qabdan maalidha? Mul'ata guddaa qabdan sana immoo galmaan ga'uudhaaf adeemsa maalirra jirtu? Wantoota gochuun sinirra jiru gochaa jirtu jettanii of gaafachuu qabdu. Wantoota gochuun sinirra hin jirre gochuu irraa of qusachaa jirtu waan jedhu sirriitti akka of gaafattan barbaada. Koomentii jalarra hin kaa'uu dandeessu. Al tokko tokko wanta tokko argachuudhaaf, wanta tokko milkeessuudhaaf wantoonni nuyi gochuu qabnu nurra jiraachuu kan jiran jiru, wantoota numa gochuun nurra hin jirre jiraachuu qabaachuu mala jechuudha. Fakkeenyaaf fayyaa keenya eeggachuudhaaf wantoota nuyi nyaachuu nurra jiru jira, wantoota nuyi nyaachuu irraa of qusachuu qabnu nurra jira. Akkasumas immoo dinagdee keenya barnootaaf illee wantoota nuyi gochuu nurra jiru, sa'aatii nuti yeroo nuti wanta sanaaf kaa'uu nurra jiru jira. Iddoo tokko tokko wantoota nurraa qusachuu qabnu nurra jira. Isinis immoo wanti sirra rakkisaa jiru maali? Galma guddaa, kaayyoo guddaa qabattanii chaalenjii kan isin gochaa jiru maalidha? Kanaaf furuuf maal gochaa jirtu kan isin jiru jechuudha. Atileetiin tokko yookaan fiigyaan tokko fiigicha isaarratti milkaa'uudhaaf yeroo hedduu shaakala irratti xumura, yeroo hedduu dirree irratti xumura, yeroo hedduu tiraakii irratti xumura. Barataan tokkos immoo qabxii gaarii fiduudhaaf yeroo isaa hedduu bashannanatu irra jiru, yeroo isaa hedduu iddoon malletti dabarsatu irra jiru, garuu galma sanaaf, kaayyoo sanaaf yeroo hedduu aarsaa kaffaleeti, aarsaa kaffalamuun irra jiru kaffalee milkaa'ina sana argata jechuudha. Isinis gaa jireenya keessan keessatti aarsaa akkamii kaffalta? Iddoo akkamii geessan? Muuxannoo keessan immoo namootaaf qoodaa jirtu? Namoonni akka milkaa'an, milkaa'ina keessan sana akkamitti akka milkooftan hiriyaa keessaniif karaa sooshaal miidiyaa ta'u qaamaan nama beektaniif akkamitti dabarsaa jirtu? Isinis immoo galma qabdu ta'a. Galma guddaa sana namoota isin dura jiran irraa muuxannoo fudhachaa jirtu. Kun immoo maaliif barbaachisa kan jedhu
yaada keessan nuuf furuu dandeessu. Egaa torban keessan torban milkaa'aa ta'u kana sammuutti akka qabattan barbaanna. Galma tokko milkeessuuf wantoonni gochuun nurra jiran jiru, wantoonni gochuun nurra jiran hin jirre jiru. Kanaafiyyuu wantoota nu gochuun nurra jiru gochuu qabna, wantoota gochuun nurra hin jirre gochuun nurra hin jiru isiniin jedha. Xiyyeeffadhaa, milkaa'aa, torban gaarii isiniif haa ta'u. Oromoon like, comment, subscribe godhaa. Yeroo gaarii.